Alex Taayee fiilmii baalagee nu hojjedhaa jennee too isin gaafannee jirra. Alex Taayee gadhiise jedhan. Biraayinoon gaabee taamatti. Beek. Amma baay'ina rifeensa mataa isaatiin jaalladha. Biraayinoon akka rifeensa hin qabu. Akkasii yoo jaalladhan. Taayee dhugaa rabbii anaan toltee jirta shaggaa gooteeti jagnaadha. Waanuma nam dhokattee dhaaltati immoo filafiititti baastee. Kun argitanii Oromoon gadhiin akkasiis jirti kan waan akkasii irratti waan hin taane irratti nama jajjabeessitu jechaadha. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'a sigaa viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beekamu akkanillee hojiidhaa xiqqoo naannoodhaa bahee isinitti himeen ture. Har'a gaa viidiyoo bohaarsa bashannansiisoo baay'ee isin qabadhee dhufeetan jira. Kanaafan xiqqoo isin jalaa babbadaa jira. Akkuma ta'e immoo walitti deebi'aa jirra gaa. Viidiyoon illee irratti hin dubbanne viidiyoo baay'ee jiru. Meemeegaa walitti qabne har'a irratti dubbanna har'a irratti hojjanna jechuudha. Yaadamtaniittu. Warreen mugar chaanal kanatti haarawaa dhuftan dafaa subscribe godhaatii maatii chaanal kanaa ta'anis ni jira. Viidiyoo kanas hundi keessanuu like gochuudhaan laayikii 1566 akkasiin galchisan abdiin qaba. Asaa isinitti dheeressu gara viidiyoo. Seemin bareeda. Uumamna jaallatta. Ani moo Biraayinoon gaabee taamatti. Beek. Amma baay'ina rifeensa mataa isaatiin jaalladha. Biraayinoon akka rifeensa hin qabu mataan isaa maluudha. Ekkoo ani sammuu maqaan jaalladhaan jedhe. Akkasii yoo jaalalleen ibsan akkasii yoo jaalalleen ibsatan rakkina sagaleetiin dhiifanaaf godhaan isiniin jedha. Yaabe maali gaarta? Doolaarii kottu haadha manaa kota Ameerikaadha dhufaara. Seenee gaara. Dura maal jedhame? Yaabe maali gaarta? Doolaarii kottu haadha manaa kota Ameerikaadha dhufaara. Seenee gaara. Shamarroonni biyya alaa jirtan ilaa of eeggadhaadha. Dhiira biyya keessa jirtu akka namanni. Wagana gatti jaalala jammar. Kudashan. Morgan keme. Arbiya jammar tokko. Jaalalleen keesseera. Dhugaamo. Quraana qarateetta. Amma. Fixeer. Barumsa. Dhugaamo. Yaa fuulduratti maaltu barbaada? Abtaami birree kan jaallatti fi kan ibadaa ugaadhe maa kanatti akka gullaa miidiyaatti baanee jira gaawwan takka kana adera kun qabu gisee takka kanatti dogongoroon jiraamti maanni kun osoo beekanii dogongoroodha erguma dogongortee deebi'ee naagale gaaguma majammaree naagale. Sammuna kana immoo miidiyaa irratti wanti baay'ee haasofsiisaa ta'e asirratti hin dubbanne xiqqoos yeroon arganne hojjechuudhaaf meemee kana irratti maaf hin dubbanne yoonaan jechuu barbaadan ila. Doo maal jirtare waan Joon Daani'el san maal dubbatte gaa walittis dhiyeenya qabdanii. Homaan dubbanne afaan Amaaraan beekuu dhiifa. Afaan Oromootiin hin dubbattu? Hin dubbadhu. Bakka nan nyaanne hooqadhuan dirree xiyyaaraa keessan dalagu. Itoophiyaan jiru paayileetii miti dubbadhee maal buusaa callisanaa wayyu. Akkame? Mee fakkeenyaaf yoo isaa dubbadhe eenyuun na dhagaya yoo itti dubbadhe maal irraa goraa innuu qabame. Jechi xiyyagaa wanni itti akka dubbattu nama godhu gaafa itti Tigreen biyya harkaa qabduu fi gaafa amma ati guutumaan guutuu biyya eenyu harkaa qabattee amanta? Soddaa doktora. Abichuu abbaa malaa. Akkasitti ni amantaa mire? Aangoon nu harka jirti. Yaa saniifuu duuba sa'a lafa tana Oromoo harka jirti jaan kana keessatti sagalee dila tana qabattee isini warri abichuu abbaa malaa kun maal jechuu barbaadan seera biyyattiin eessiftanii jechuun maas dadhabsiiftanii. Seera jala oole ka wanjalanyaa koo heggi ka xaafee heggi kama eenyu oli barseerre eenyu oli. Itoophiyaan bar biyya Jawaaru itti hidhamee asii girrisan ala kana iyyee dadhabee fira kenna fedha ofiitti soddaan gadhiise tash qabbixalleen. Amma dhugaa kana yoo sitti hime booda daranii maa haasofsiiste hin jiran. Seerri nama kamiyyuu oli. Daaddanuuyyuu biyya itti hidhame taraa tiktookarii nama 30 nalaalee ndasa lamoraal jenneeti waan tokko nuti caalleefna.
seerri seera garuu soddaan biyya. Haguma gastarra walitti dhuftan sanii digaalte malee waan biraatu osoo ta'e irra deemta asuma irra deema amma dhugaan siin jaa irra deema. Duraan osoo naxii irratti qabe waan cal'iftuuf maali beektaa? Mucaan siyaasarraa bilisaa zaranyinnatiin qabu ምናምን nama kabaju waan ta'eef dogoggora guyyaa tokko miira keessa galee bakka deemu san waan dhaqaa jiruu fi uumameen irratti hin duutu tigistii gootan. Yaa baay'ee walitti dhiyaanna hiriyyaa kiyya lakkoofsa walillee qabna. Dhugaa dubbachuuf yeroo tiktookiin kiyya gubate tokkollee baay'ee na gargaaraa ture. Walumatti dhiyaanna giiftii walii kan hin agaleenchaa sii galee garuu sansanii fi miti. Dogoggora tokkoon qabu tanarra dogoggora minaamin amma ijoolleen gidema geemii kana taphatu ganda bakka bu'ee maal naannoo keessatti bakka bu'ee akkama Oromoo Amaaroo taphatu Amaara Maarree Oromoo jedhan kana minaamin waan akkasiin qabu just akkanumatti si hojii taphata yoo fedhe wal adabanii yoo kana maal waan sanii fi nama qusachuun bareeda ka badii guyyaa takkaati namarratti duuluun gaarii. Akkuma argitan illee Joon Daani'eel amma mana murtiitti dhiyaataa jira. Viidiyoon kun akkuma argitan sooshaal miidiyaa irratti namni yeroo isin badii xiqqoo hojjettan namni keenya akkuma beekamu badii xiqqoo isin irraa eegaa. Badii keessa isin galchuudhaaf cinqama. Akka jecha aslii keessaa kan natti tole maal ni beektu Jawaaruu hidhamee jira. Jawaar Mahammad kan Oromoodhaaf falmaa ture beektu miti iyyuu hidhamee jira. Kun taraa tiktookarii hidhamee dhiisee normal no. Ati goylo tokko lolubatu. Orang balesu. Serukutu ya betul. Ulama sih balawajisa. Al toko. Balawajisa. Balawajisa dah. Afu. Mal balawajisa tadi mana? Yalu mana? Toko. Yalu toko gole balesu. Kasu go. Malay. Yero bayi balesu. Waluput. Me mana olte mal faujite. Romana barumsan. Yang mana? Entah. Dia tu kufin tak tahu dah mana. Ijoollee hojiin taphattaa laa? Taphadhu. Taphattu? Taphadhu. Ati lafa nama guddaa oolta? Walaan taphadhu moo? Bakka yookaan sa'aatii tokko hin guutuu hin deebi'a. Ati lafa nama guddaa oolta moo lafa ijoollee oolta? Namoota guddaan ta'a. Hedduu wattanii haa ta'u jedhee malee taphni baay'ee natti tola. Hin taphatta? Baay'ee taphadhu natti tola. Namoota gurguddaa hojiin taphatta moo? Mucaa akka ijoollee akka daa'ima akka jaarsaa jedhan asirratti iyyuu. Mucaan kun jira miti ijoolleen Oromoodha mucaa ijoollee akkasii qaxalee kana meemee riikardo godhaati tiktookii dhumarra gadhiisaati ijoollee taayilentii ajaa'ibaa qabdu akkuma doonkiitii dinqal lijoollee dhiyeessaa ture akkuma san ijoollee babbareedduu akkasii otoo miidiyaarra dhiyeeffannee jajjabeessine nutti tola. Waaw. Kana malees kan Joon Daani'eel malee viidiyoon baay'ee haasofsiisaa ta'e miidiyaa irratti gadhiifamee jira. Aleeks Taayyee gadhiiseedhaan namni akkam of fokkisiisa namni waan hin taane akkamitti godhe jettanii yaaddu waan hin taane riikardi godhe akkamitti sooshaal miidiyaa irra gadhiise jettanii yaaddu. Annaan galle jechuun yoo xiqqoo sammuun hojjechuu dide malee namni akkam nu irra hin geenye jiru. Asirratti maanni waan hin taane safuu Oromoo nu arrabsiisaattu Oromoo arrabsiisaattu jechaadha. Yoo gara amantiitti galuu dhiisnes Oromoo arrabsiisaattu waan hin taane Oromoon akkasii Oromoon arraba nutti baasisaattu jechaadha. Aleeks Taayyee fiilmii baalagee nu hojjedhaa jennee isin gaafannee jirra. Ajaa'iba! Viidiyoo sadiitu gadi bahe. Viidiyoo sadeenu akkuma suuraan isaanii mul'atu kana asirratti akkasumatti mul'ata. Mucaan maal ta'eetu huqqatee jenne edaa ishiin hin qofforti qottuudha jechaadha kanatti qaamni irraa dhume. Ajaa'iba rabbi osoon ansi ta'e garuu addunyaa kanarra hin jiraatu. Amma Aleeks Taayyee kun gaafa wareegame daabboo jalatti wareegama gooticha daabboo jalatti wareegame. Osoo qotuu wareegame jennee boochisnaaf malee maal jennee boochisnare? Ajaa'iba rabbiiti. Viidiyoo akkasii waraabdaniitoo bilbila keessan keessa teechisuun rakkoon isaa dhumaatirra kanaa jechaadha. Ofiif akka of waraabee jechaadha wanti sun akka odeeffannoon na bira ga'etti. Salphina kun akka sabaatitti illee salphina dhugaa dubbachuuf waan sana argitanii jiraattan. Ani asirratti waan hin jedhu qabu baay'ee tokko nama jibbisiisa baay'ee tokko nama ciigaa isaa dhugaadha jedhan viidiyoochi dhugaadha.
ofii gadhiise ta'ee nama jalaa gadhiise ta'ee hin beekamu. Siluma viidiyoo akkasii asirratti dubbachuudhumti namatti cima isinii galee dubbachuudhumti namatti cima. Rabbiin nun fokkisiisin, rabbiin wanta akkasii irraa nu haa eegu. Aleessi taayee dhugaa rabbii ananatti toltee jirta shaggaa gooteeti jagnaadha. Waanuma nam dhokattee dhaaltati immoo filafiititti baastee irraa gadi yaasti dhugaa rabbii hoo bishaan keette hoo bishaan keette shaggaa goote aleessi taayee jagnaa keenya dhugaa rabbii namni kun yaada haasofte ati koo sirruma hojjette bakka haina garree agarsiiste haalaaltu hunduu dhokattee to amma duraan tafaranjii laala hundumtuu dhaqate hundumtuu kalalatee hoggaa dhingata akkana libii argan akkana kalattee laaltu kaan tan namaa dhiitaa harreetu namni hoggaa akkana garagartee of jalaa laalti hundumtuu hin beeyna inni shaggaa goote immoo filafiitii hoo bishaan keetteeni jagna nayi tolte dhugaa rabbii sin deeggara dhugaa rabbii jagna sodaatin takkallee sodaattu malee jagnaa keenya dhugaa rabbii shillimaata si barbaachisa silma shillimaata dhugaa siin jedha. Kun argitanii Oromoon gadiin akkasiis jirti kan waan akkasii irratti waan hin taane irratti nama jajjabeessitu jechaadha. Uummata jajjabeessitu jechaadha. Maal jechuudha kun amma maal jechuudha? Namoonni baay'een garuu feemasummaadhumaa jedhanii waan hin taane keessa galaa jiru. Oromoo akkasii irraa isa of eeggadhaa. Nu arrabsiisaa jiru jarra akkasii. Oromoon safuu aadaa fuudha beekaa. Damiina dhiirti hedduun yeroo hedduu gizee dhalaa tanaas bareeddus fokkottus agarte maaliif siin jaaladheettuun kijibaan. Karoora fuudhaan qabu waan akka barbaaduus hin beeku tam akka barbaadu kan beekneef ta arkee hunda ni saama jechuudha. Tanaaf ta arkee hunda tunis na biran kutin tunis na biran kutin. Sagalariyaa tokkoon qabu jetti Oromoon. Tanaaf hundaan siin jaaladha jaa. Jecha dhugaati saniifu nageennu jiraadha. Nageennu jiraadha. Sagalariyaa tokkoon qabu jetti Oromoon. Agaala argitanii dhiironnis dubartoonnis namoota duuka dhumni keessan hin bareedu laa. Dhumni keessan hin bareedu. Hunda duukan fiigina. Akkasigaa xumurarra gorsa bareedduu siitiin itti fakkaata. Yaada gaa koomentii jalanaaf kaa hunda gatina. Viidiyoo naraaf qabadee dhufe kana fakkaata. Isinittuu isin bohaarsee isin gammachiiseera. Irraas barattaniitti yaada. Hamma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti. Oroo shawuu.